Maqaa kan ilmaa kan hafuura qulqulluu waaqa tokkoo ameen. Dhiifamaa fi tolummaa isaa nuuf baay'isee waaqayyo abbaan keenya akka baay'ina cubbuu keenyaa osoo hin taane akka tolummaaf dhiifama isaatti eegee tiksee hanga isaatti kanatti kan nu ga'e maqaan isaa qulqulluun guddaa kan galatoomee fi kan ulfaate nuuf haa ta'u. Maatiiwwan waaqayyoo ijoolleen haadha keenya qulqulleettii Dubroo Maariyaamii bakka adda addaa taa'uudhaan sagalee kana kan dhaggeeffattan hundumti keessan maqaa gooftaa keenyaa fayyisaa keenyaa Iyyasuus Kiristoosiin nagaan isin gaafadha. Akka isaatti bakka jirtanitti akkam ooltanii, akkam bultanii, akkam galgaleessanii. Ameen. Galateeffamuun amala uumaa keenyaa fayyisaa keenyaa Iyyasuus Kiristoos kan ta'e maqaan isaa baddaa samii irratti afaan qulqulloota ergamoota isaatiin afaan qulqulloota abbootii keenyaa farmoolii keenyaadhaan kan galateeffamu nu birattis guddaa kan galatoomeef kan ulfaate nuuf haa ta'u. Deessuu gooftaa keenyaa haadha hunduma keenyaa qulqulleettii Dubroo Maariyaamii akkasumas qulqulloota ergamoota waaqayyoo qulqulloota abbootii keenyaaf farmoolii keenya hunduma isaaniidhaaf akka kennaa isaaniitti galannii fi ulfinni guddaan isaaniif haa ta'u. Egaan maatiiwwan waaqayyoo barumsaa koorsii dubbii qulqulleettii Dubroo Maariyaamii guyyaa darbee eegaluun keenya ni yaadatama. Yeroo sana egaa seensa isaadhaa kan ilaalle barumsi kun keessumattuu qabiyyee meeqa akka inni qabaatu boqonnaa meeqa qabaatu sana kaasnee turre. Samatti hundaa'uudhaan jechuudha egaa guyyaa har'aa boqonnaa jalqabaarraa eegaluudhaan barumsa keenya kan itti fufnu kan ta'u jechuudha. Waaqayyo abbaan keenya icciitii isaa nuuf ibsee nu barsiisuun fedhaa fayyama isaa nuuf haa ta'u. Egaan guyyaa har'aa kan eegallu guyyaa darbe akkuma eegalle boqonnaawwan 8 keessaa boqonnaa jalqabaa kan ta'u seensaa dubbii qulqulleettii Dubroo Maariyaamiidha. Boqonnaan kun baay'ee gabaabduu kan taatuu fi mata dureewwan muraasa akka seensaatti asitti kan ilaalludha. Walumaa galatti mata dureewwan gaggabaabduu kana ilaaluudhaaf yaalla. Kan jalqabaa hiikkaadha. Hiikkaa dubbii qulqulleettii Dubroo Maariyaamii maal jechuudha inni isaa kan jedhu asitti ni baranna. Kan itti aanu immoo barumsa kana barachuun maaliif barbaachise? Dubbii haadha keenya Dubroo Maariyaamii barachuun maaliif barbaachise kan jedhudha. Kan sadaffaan immoo madda barumsa kanaati. Barumsi dubbii haadha keenya Dubroo Maariyaamii eessaa dhufe? Iddoo kamirraatu arganne baranna kan jedhu maddaawwan isaa ni ilaalla. Kana itti aanu immoo kan xumuraa kan ilaallu boqonnaa kanaan hiikoo maqaa haadha keenya Dubroo Maariyaamiiti. Maqaan qulqulleettii Dubroo Maariyaamii hiikti isaa maalla kan jedhu. Qulqulloonni abboonni keenya hafuura qulqulluudhaan kallattii adda addaadhaan baroota adda addaatti kanneen ka'an qulqulloonni maqaa haadha keenya Dubroo Maariyaamiidhaaf hiikkaa adda addaa kennanii waan tajaajilaaf isaan sanadha kan ilaallu jechuudha. Kanaafuu guyyaarraa kutaa tokkoffaa jennee kan eegallu qabxiiwwan amma tarreessine keessaa warreen jalqabaadha kan ta'u hiikkaa dubbii qulqulleettii Dubroo Maariyaamirraa eegaluudhaan barumsa keenyatti fufnaa jechuudha. Hiikoo dubbii qulqulleettii Dubroo Maariyaamii yeroo jennu hiikoon isaa maal jechuudha? Gabaabsinee yeroo ilaallu kan jalqabaa dubbiidha. Dubbii jechuun maal jechuudha? Kan itti aanu immoo maqaa haadha keenya Dubroo Maariyaamiidha. Isaan kun bakka tokkotti dhufuudhaanidha barumsa kanaaf maqaa kan ta'an. Dubbii jechuun maal jechuudha kan jedhuudhaa fi dubbiin egaa akka barumsa mana kiristaanaa keenyaatti icciitii barumsa tokko hiikee kan barsiisu jechuudha. Keessumattuu manni barumsaa manni kiristaanaa keenya manneen barumsaa sanbataa keessatti kanneen kennaman akkasumas waldaawwan adda addaatti kanneen barsiifaman koorsiiwwan gosa baay'eetu jiru. Koorsiiwwan kana keessatti barumsi tokko yeroo kennamu dubbii jedhamuudhaan kennama. Fakkeenyaaf waa'ee waaqayyoo kan itti barannu yoo ta'e yeroo darbee barumsa kanaan kan barannee kan xumurre maal ture? Dubbii amantaa ture. Waa'ee amantaa kan qo'atu kan barsiisu jechuudha. Dubbii qulqullootaa gaafa jennu waa'ee qulqullootaa kan dubbatu kan barsiisu jechuudha. Walumaa galatti dubbii gaafa jennu waa'ee wanta sanaa icciitii isaa hiikee kan barsiisuudhaa fi kan hubachiisu jechuudhaan haala kanaatiin hiikamaa jechuudha. Kan itti aanu immoo maqaa haadha keenya Dubroo Maariyaamiiti.
yeroo sanatti abboonni kan isheef baasan abbaa ishee faati ishee kan isheef baasan Maariyaamii kan jedhu kabajaa maqaa isheedhaaf kan kenname deessuu waaqaa haadha keenya dubroo Maariyaamiidhaaf karaa abbaa ishee akkasumas karaa haadha ishee dhalannaa ishee irratti kan isheef kenname maqaa moggaasaadha jechuudha. Kanaafuu Maariyaamii jennee kan waamnu maqaa haadha keenya dubroo Maariyaamii maqaa abbootiif abbaan ishee faati ishee isheef moggaasanidha jechuudha. Bakka tokkotti gaafa walitti finnu immoo dubbii qulqulleettii dubroo Maariyaamii jennee gaafa dabarru immoo gaafa walitti finnee ilaallu maal jechuudha. Barumsa waa'ee haadha keenya qulqulleettii dubroo Maariyaamii kan barsiisu deessuu waaqa ta'uu ishee waaqa kan deesse jechuudha. Haadha waaqayyoo kan jedhamtu ta'uu ishee kan barsiisu dubra bara baraa ta'uu ishee kan barsiisu ga'ee isheen dubbii fayyinaa dhala namaa keessatti kan isheen qabdu kan barsiisu kan hubachiisu akkasumas kabajaaf sagada isheef ta'u kan barsiisu kan hubachiisu barumsaa yookiin immoo icciitii mana kiristaanaa keenyaa keessaa tokkodha jechuudha barumsi dubbii haadha keenya dubroo Maariyaamii. Kanaaf walitti qabnee gaafa laallu barumsa kanaan maal baranna kan jedhu walumaa galatti waa'ee haadha keenya qulqulleettii dubroo Maariyaamii deessuu waaqaa ta'uu ishee uumamaan hundumaatiin olitti kabajni ishee maal akka fakkaatu uumaan gad akka isheen taate kana alatti immoo dubbii fayyinaa keenya keessatti ga'ee maalii akka isheen qabdu kan fayyina bara baraa dabalate kan ammaa jireenya keenya ammaa keessatti dabalate ga'ee haadha keenya qulqulleettii dubroo Maariyaamii walumaa galatti waa'ee ishee yoo hunda isaa barannee hin xumuru yoo ta'e illee amma qulqulloonni abboonni keenya nuuf dabarsan gaggabaabinaan kan ittiin barannudha jechuudha. Kanaafuu barumsa kanaan isaan kana hundumaa boqonnaawwan torbee guyyaa darbe tarreessineen kan barannudha kan ta'u jechuudha. Hiikkoon barumsa kanaa haadha kanaatiin kennamaa jechuudha. Kan itti aanu barumsa kana barachuun maaliif barbaachise? Barumsoota akkuma jalqaba kaasne mana kiristaanaa keenya keessatti koorsiiwwan kennaman keessaa barumsi dubbii haadha keenya qulqulleettii dubroo Maariyaamii koorsii tokkodha. Barumsi kun haala kanaatiin koorsii tokko jedhamee barachuun kennamuun maaliif barbaachise? Nuti yoo kiristaanonni barumsa kana maaliif barannaa kan jedhu isa dhugaadha. Jireenya keenya guyyaa guyyaadhaaf keessumattuu hariiroo waa'ee lubbuu keenyaadhaaf mana kiristaanaa wajjin taasisnu keessatti waa'ee qulqulleettii dubroo Maariyaamii bakka hundumaatti kan argannu waanta ta'eedhaaf barumsa kanaan immoo waa'ee haadha keenyaa bal'inaan beekuu kan qabnu kan ittiin beeknudha. Addatti garuu sababoonni barumsa kanatti barannuudhaaf barumsa kanaaf haala mijatuudhaan qabxiiwwan muraasaa tarreessinee ni ilaalla. Kan jalqabaa dubbii barumsaa haadha keenya dubroo Maariyaamii kana barachuun maaliif barbaachise kan jedhuudhaa fi kiristaanummaa sirriitti beekuudhaaf nu gargaara. Kiristaanummaa sirriitti beekuudhaaf barumsa kana barachuun baay'eetti barbaachisa. Kun akkamittidha? Kiristaanummaa gaafa jennu gooftaan keenya foon uffachuudhaan barsiisee akkasumas dubbii fayyinaa keenya erga raawwatee booda maqaa qulqulloonni abboonni keenyatti waamanidha. Addunyaa dursee kan duree akkasumas immoo abbaadhaa fi hafuura qulqulluu wajjirraan uumama hundumaa addunyaa hundumaa kan argamsiise jechi waaqayyoo yookiin immoo ilmi jechuudha. Booda Yesuus Kiristoos kan jedhame gooftaan keenya dursaa haala kanaatiin abbaa hafuura qulqulluu wajjirraan kabaja kanaan waaqummaa guutuudhaan kan ture. Booda immoo haadha keenya qulqulleettii dubroo Maariyaamii irraa foon ishee irraa foon akkasumas lubbuu ishee irraa lubbuu fudhachuudhaan maal ta'e goonka nama goonka waaqa. Goonka nama goonka waaqa namas waaqas jechuudha. Ta'uudhaan tawaayidoodhaan barumsa kana akkuma barannechaadha dubbii amantaadhaan akkuma ilaalle tawaayidoodhaan nama ta'e nu fayyiseera. Fayyina waaqayyo haala kanaadhaan dhala namaadhaaf qopheesse keessatti dubbiin Maariyaamii dubbiin haadha keenya dubroo Maariyaamii jechuudha. Baay'ee iddoo guddaa kan qabu. Kanaaf dubbii dubroo Maariyaamii fayyina kana keessatti iddoo guddaa kan qabdu waan ta'eedhaaf kana barumsa kanaan ni ilaalla jechuudha. Dhala namaa gabroomsaa kan ture abbaan dukkanaa Diiyaabiloos kan ittiin mo'ame gooftaa keenyaan jechuudha. Addaamis deebee dukkana keessaa kan ittiin bahee
ificha dhugaa gooftaa keenyaa fayyisaa keenya Iyyasuus Kiristoosin kan argamsiiste karaa dubroo Maariyaamiitiinidha. Dubroo Maariyaamii sana nuuf deessee Iyyasuus Kiristoosin wanta nuuf argamsiisteef achirraanidha hundeen jalqabaa kan taa'e jechuudha. Iyyasuus Kiristoos eessaa tokko ni dhufe. Callisnee kiristaanummaa yeroo barsiisnu fayyineerraa kana booda kana arganneerraa jennee kallattiimaan bakka sanarraatu kan ittiin kaanu osoo hin taane waa'ee kiristaanummaa gaafa dubbannu eeruraatii ka'uu qabna, waa'ee gooftaa keenyaa beekuu qabna. Ammatu callisneetuma kiristaanummaa keessatti galanni isaaf haa ta'uti gooftaa keenyaa fayyisaa keenya Yesuus Kiristoos Kiristoos kan jedhamu Iyyasuus kan jedhamu bara kana keessa dhufeetu addunyaa fayyise jechuudhaan kiristaanummaa kanarraa kaanee osoo ibsineetu kun akkamidha sammuu namaatti fudhatama kiristaanummaa sitti beekuudhaaf nama gargaara hin gargaaru akkamitti Iyyasuus Kiristoos eessaa dhufe kan jedhamu gaaffii ta'uu qaba. Eessaa dhufe inni waaqa dharga jenneetu indee waaqa ta'ee dhalate eewurraa dhalachuu danda'e kan jedhu gaaffii ta'uu qaba. Ilaala kitaabni qulqulluun kakuu moofaatti gaafa laallu waa'ee namaa yeroo kaasu waa'ee Addaam kaasa. Addaam jalqaba akka argame jechuudha. Amma waa'ee dhala namaa hubachuudhaaf kitaabni qulqulluun calluma jedheetu osoo Addaam kan jedhamu nama jalqabaadha jechuudhaan osoo jalqabeetu. Akkamidha waa'ee namaa hubannoo guutuu argachuu dandeenya? Kun hin danda'amu haala kanaatiin. Maal jechuu qaba kitaabni akkuma amma dubbatu jechuudha. Waaqayyo Addaamiin biyyeerraa uume lafarraatu uumame kan jedhu inni kun wanta guddaadha hundee guddaa jechuudha. Kanaafidha namoonni kiristaanummaa hin amanne akkasumas darbanii namoonni waaqeetti hin amanne kitaabolee qulqullaa'oo keessaa kanneen kan jalqabaa sirna uumamaa irratti barumsa ganumsa guddaa kaasu. Maaliif sirni uumamaa sirrii miti. Kitaabni seera uumaa jedhamu kun sobadha jechuudhaan keessatti kanneen barreeffaman hundumaa waaqayyo addunyaa uumuusaa sana ganumsaan kanneen jalqaban guyyaadhaa beektonni baay'een ni jiru. Karaa foonii beekna kanneen jedhan jechuudha. Asirratti waa'ee namaa beekuudhaaf jalqaba namichi eessaa akka hin argame beekuun barbaachisaadha. Waaqayyo dachee irraa uume kan jedhu dhala namaadhaaf deebii guddaa kenna. Akkuma kanaa gara kiristaanummaatti gaafa dhufnu addunyaan lammaffaan kan ittiin uumamte kan ittiin argamte jechuudha. Waaqayyo jalqaba addunyaa uumeera nama dhala namaa uumeera. Dhalli namaa garuu deebi'ee kabaja isaa irraati maal ta'eera kufeera. Deebi'ee Kiristoos gooftaan keenya maal taasise dhala namaa si'a lammaffaafidha kan uume. Si'a lammaffaa uumachuun bakka kufinsaa sanarraa kaasuudhaan bakka qulqullummaatti kan ittiin deebise dhaloota lammaffaa dhanuuf. Kanaaf dhaloota lammaffaa sana kan ittiin arganneedha Addaam lammaffaa kan ta'e Kiristoosinidha. Kanaaf Kiristoos kan jedhamu ni ka'ee gaafa jennu eessaa dhufee kan jedhu wanta guddaadha. Eewurraa argame qulqulleettii dubroo Maariyaamirraa argame kan jedhu deebiin kun kan kennamu barumsaa dubbii qulqulleettii dubroo Maariyaamiitidha. Kanaafuu sirriitti waa'ee gooftaa keenyaadhaaf fayyisaa keenya Iyyasuus Kiristoos hubachuudhaaf waa'ee isaa hubachuun immoo kiristaanummaa beekuudha. Maaliif kiristaanummaan kan jalqabaa guyyaa har'aa hundee mana kiristaanaa keenyaa jennee kan ittiin amannuudhaaf kan qabannee jiru jechuudha. Kan jalqabaa iccitiiwwan barachaa akkuma turre icciinni Sillaasee jira. Ittaanee kan jiru garuu dubbiin fayyinaa keenya kan ittiin raawwatame iccitiiwwan warreen aanan nama ta'uu ilma waaqayyoo irraa kaase kanneen biroo warreen jiran sanadha. Kanaaf namni kiristaanummaa beekuu kan qabu isaan kana beekuu qabaachuudha. Isaan kana beekuudhaan immoo Kiristoosiin beekuu qaba. Kiristoosiidhaan beekuudhaaf immoo Kiristoosiin kan argamsiiste deessuu waaqayyoo kan jedhamte qulqulleettii dubroo Maariyaamii beekuun dirqamadha jechuudha. Kanaaf yeroo kana akkamittidha waaqayyoon kan deesse kan jedhu sammuun namaayyuu ni yaada jechuudha. Kanarraa kan ka'e barumsa dubbii qulqulleettii dubroo Maariyaamii waa'ee dhaloota ishee waaqayyoon kan deesse kun eessa akka isheen dhufte waa'ee kiristaanummaa sirriitti beekuudhaaf waa'ee ishee jalqaba qo'achuun sirriitti barbaachisaa jechuudha. Kan lammaffaa immoo waa'ee kennaadhaaf kabaja qulqulleettii dubroo Maariyaamii beekuudhaaf barumsa dubbii qulqulleettii dubroo Maariyaamii ni baranne. Waaqayyo abbaa kennaati. Kennaa adda addaa qulqullootaaf ni laata. Kennaa adda addaa abbootaaf ni kenna. Daawitiif kennaawwan torba kenneera. Abbaa keenya Addaamiif akka hin danda'utti kennaa isaaf kennamee ni jira. Qulqulloota adda addaadhaafis kennaawwan adda addaa kennamaniiru. Kan qulqulleettii dubroo Maariyaamii garuu yeroo qulqulloota kana wajjirraan ol qabnee ilaallu kennaa akkamiidha deessuu waaqayyoo kan jedhamte kun kennaa isheen qabdu kan jedhu gaafa ilaallu kennaadhaan kan guutamte jechuudhaan ergamichi kan ishee galateeffate jalqabaadhaaf
Darbees immoo Elsaabees kennaadhaan kan guutamtechuudhaan kan isheen dubbatte kan argannuudhaaf kan ittiin hubannu barumsa dubbii qulqulleetti dubroo Maariyaamitiidha. Uumama hundumaa adda ta'uudhaan deessu Waaqa kan jedhamu isa dhugaadha kennaa jalqabaati. Waa'ee qulqulleetti dubroo Maariyaamii wantoonni adda addaa barreeffaman haa dhiisan. Kitaabni 1,000 barreeffamu, kitaabni 1 barreeffamu, jechi 2 barreeffamu, jechi 2,000 barreeffamu. Deessuu Waaqaa qulqulleetti dubroo Maariyaamii kan jedhamtu irraatu bara kanatti faayisaan addunyaa ilmi Waaqayyoo Kiristoos ni dhalate kan jedhu baay'ee gahaadha. Waa'ee kabaja dubroo Maariyaamiidhaaf, waa'ee kennaa qulqulleetti dubroo Maariyaamiidhaaf deessuu Waaqaadhaa Waaqayyoon deesse kan jedhu gahaadha. Kan ammoo kan argannu barumsa dubbii qulqulleetti dubroo Maariyaamii barachuudhaan hubachuudhaan jechuudha. Kanaaf waa'ee kennaa isheedhaaf kabaja ishee isa dhugaadha kennaadhaan kan guutamte gaafa jennu mee ilaalame maal jechuudha kennaadhaan kan guutamte jechuun dhala namaa hundumaadhaaf kennamuu kan danda'u darbees uumama hundumaadhaaf kennamuu kan danda'u kennaan isa jira qulqulleetti dubroo Maariyaamii bira jiraachuudha. Kennaa kan Waaqayyo kan ta'e qofa waaqummaa kan ta'e qofatu dubroo Maariyaamii kennamu malee kennaan kan biraan uumamaaf kan kennamu dubroo Maariyaamiidhaaf kennameera. Kanaafidha kennaadhaan kan guutamte kan jedhu kennaa isheedhaaf kabaja ishee kana boqonnaa tokko barumsa kanaan kennineerra gara fuulduraatti kan ilaalluudha. Kanaafuu kan hubachuudhaaf barumsa dubbii qulqulleetti dubroo Maariyaamii barachuun qo'achuun nurraatu eegama jechuudha. Kan sadeeffaa immoo ittiin fayyuufidha. Ittiin fayyuudhaaf barumsa dubbii qulqulleetti dubroo Maariyaamii sirriitti beekuun namarraatu eegama. Jalqaba ittiin fayyuudhaaf gaafa jennu Kiristoosin beekuu qabna fayyuudhaaf. Namni Kiristoosin hin beeku yoo ta'e fayyuu hin danda'u. Maaliif waa'ee Kiristoos gooftaan keenya maal jedheera? Wangeela Yohaannis boqonnaa 17 lakkoofsa 3 gaafa dubbisnu እውነተኛ አምላክ የሆንክ አንተን ዋቀ ዱጋ ከንታተሲን አንተ ላከውን ኢየሱስ ክርስቶስ ያውቁ ዘንድ አድካን እርግተ ኢየሱስ ክርስቶስን አከበከኒፍ ይቺ የዘላለም ሕይወት ናት ኩን ጅሬኛ በረበራት እቹዳን ዱበቴራ ከናፍ ዋይ ክርስቶስ ቤኩን ማሊዳ ጅሬኛ በረበራት ዋይ ክርስቶስ ሞ ካን ቤኑ ማራ ከውላን ጃልቀባ ጎንከ ዋቀ ተውሳል ጎንከነማ ጋፈ ጀኑ ፎኑ ፈቴ ሙላቹ ሳቲ ፎን ካኑ ፈቴ ሞ ኤውራዳ dubroo Maariyaamiidha. Kanaaf nama ta'uu gooftaa keenyaa beekuudhaaf waa'ee dubroo Maariyaamii beekuu qabna. Maaliif isheen dhala namaa ta'uu ishee jalqaba sirriitti waa ishee beekuu qabna jechuudha. Malee gooftaan keenya kan uffate foon samiirra gadi bu'ee miti. Namoonni baay'een kan dubbatan jechuudha. Kan ergamoota yookiin samiirra kan ture foon akkasii miti. Foon keenya uffachuudhaan foon Abrahaam uffate akkuma jedhu kitaabni qulqulluun foon Abrahaam uffachuusaa kan beeknu sarara ka'uudhaanidha. Dubbii dubroo Maariyaamiirraa ka'uudhaanidha. Maaliif isheen gooftaa keenya kan deesse waan taateedhaaf eessaa dhufte abbaan ishee Iyyaaqamii Faannaa jedhamu bara kanatti bakka kisti dhalate kan jedhu dubbii dubroo Maariyaamii jalqaba kan qo'annu kanadha jechuudha. Kanaaf waa'ee gooftaa keenyaa beekuun fayyina argateetu waa'ee gooftaa keenyaa immoo kan beeknu karaa dubroo Maariyaamiidha jechuudha. Kan biraan immoo namni erga kana manee kiristaanummaa keessa jiraate boodayyuu fayyinni keenya guyyaa har'aa raawwatameera gaafa jennu akkuma barachaa kan turre mootummaa Waaqayyoo galle jechuu keenya miti. Mootummaa Waaqayyoo galuudhaaf ganaa wantoonni baay'een nuuf sana keessatti namni gonkaa raawwatee qulqulluu ta'uu jechuun baay'ee rakkisaadha. Kun baay'ee qabsoora guddaa barbaada. Garuu namni gaa'elaan jireenya kiristaanummaa guyyaa jiraatamu keessatti guyyaa guyyaatti wantoota adda addaa raawwachuudhaan cubbuu adda addaadhaan kufuun ni danda'ama. Osuma qorromnu osuma kiristaanummaa keessa jiraannu garuu namni gonkaa raawwatee seera wangeelaa guutummaadhaan raawwachuun rakkisaadha. Kanaafuu kan nurraa eegaman gaabbii galaa akkasumas immoo qurbaana fudhachaa gaafa jiraannu cubbuuwwan adda addaa keessatti garuu waadaa qulqullootaadhaan ni fayyina. Isaan kana keessaa qulqulloota hundumaadhaaf mataa kan taate qulqulleetti dubroo Maariyaamiidha. Maal jedhee gooftaan keenya yaadannoo kee kan taasise maqaa keetiin kan beela'e kan nyaachise kan dheebote kan obaase mana kiristaanaa maqaa keedhaan jiruuf xu'aafii kan galchuu zayita kan galchuu akkasumas yeroo hundumaa maqaa keetiin warreen beela'an kan wanta gaarii nama raawwatuudhaaf dhugaan siin jedha. Ani hin dagaddochuudhaan waadaa akkasii isheef galeera. Kana kan barannuudhaaf kan argannu barumsa dubbii haadha keenyaa yeroo barannudha. Kanaaf fayyina kana karaa kanaa ni argannaa jechuudha. Walumaa galatti dubbii qulqulleetti dubroo Maariyaamii gaafa barachuun keenya kan nu barbaachise amantaa kan barbaachise mataan isaa fayyuufidha malee wanta biraadhaaf miti. Fayyinni hin jiru taanaan amantaan nu barbaachisu. Amantaan ittiin fayyuufidha.
Kanaaf fayyinni keenya immoo kan raawwatame ni jira. Gara fuuldaattis immoo mataa keenyaan kan itti guunnu ni jiru. Isaan kana keessatti waa'ee kanaa beekuun sirriitti nu barbaachisaa jechuudha. Guyyaadhaadhaaf amma kanaa jenne kutaattaanutti waa'ee madda barumsa dubbii haadha keenya qulqulleettii Dubroo Maariyaamii kan jedhuun qabannee kan deebinudha kan ta'u. Guyyaadhaaf asumarratti nu haa ga'u. Abbaa sagalichaa kan ta'e Waaqayyo Abbaa keenyaaf galannii fi ulfinni guddaan isaaf haa ta'u. Kutaattaanuun deebinee hanga deebinutti nagaa Waaqayyootiin turtii gaarii galanni Waaqayyoof.